wannani akana eega wanna jetteetiin jette Yesuus Kiristoosin ammoo akka inni waaqan ta'in sirriitti hubattee jirta jechuudha walii gala. Alhamdulillah baga hubatte. Tamam. Eega akkas ta'e khalaas wanna gochuudhaan malitti wanna jennu. Gaafiin lafitatti natti fakkaata. Gaafiin gurguddaan isii afur dhaabbatu kanneen malamaani. Inshallah ta'ala ammoo akkuma heeder jedhe san goonaaf biiznillah. Inni illee gadi dhiifatu aadatti hidhatee jira natti fakkaata. Sumayyaa fi jaalatti isatti dhiifna. Aada qabsan gadi dhiiftanii rabbi isin haa laaffisu. Tayyib gara shahaadaatti adeemnu ayyee. Harka hankeedhaa akkanatti ol qabiitii na wajjin jedhe. Ayyo. Ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. أيام ما فان روم موتي وما جن إنسان وانا وجين جتة تودي. أني رقم بها. قلبي كيان أقومسي. الله ملي حكان كان جبر مؤكن جري. اللهم لي حق كان كبران جري أكن جري. نبي محمدس قبري ربي في إرقم ربي لا تهو إساني رقام بها نبي الله عيسى نس نبي الله عيسى يوكان يسوع كريستوس إرقم ربي كبجما في قبري ربي ملي واقع قبر مكان تاني ilma waaqaa sakkantane fudhadhee amanee jira. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Osummanni sirratti wal fixu iyyuu baga islaamummaa qabatte baga rabbiin si badhaase. Alhamdulillahi wanni guddaan isa kana baga rabbiin ufii keessa rabbiin si baase. Alhamdulillah faaruun ka rabbii keenyaati. Isa qalbii kan keessii qajeelchee si laaffisee gara islaamummaatti si deebise. Dhaloota namni hundi isaatu islaamummaa irratti dhalataa baga tokkichummaa rabbiitti rabbiin si fide siif gammannee jirra siif ililchinee jirra ililchuutu ka dubartiiti malee sila namni ililchuu soo jiraate inuma ililchanii baga rabbiin islaamummaatti si fide baga rabbiin si gammachiise siin jenna. Amma sirra rabbiin gad si haa dhaabu nama jajjabaatu rabbiin si haa taasisu. Nama barateeyyuu siyyuu akka nama yaamu rabbiin si haa godhu. Amma sammoo maatii kan keellee akkuma amma gammadan kanatti rabbii warra gammadu isaan haa taasisu. Itti himtee jirta ammoo? Isaanuma gammachiisa jedhee hin jiru. Maaliif haati koo yeroo hundaa du'aa inaa gooti. Kanaaf surprise godha jedheeti. Alhamdulillah rabbil alamin. Manuma keessa jirta? أما بيا براجرة إثيوبيان أيوة الحمد لله بقى ربين سكبسي بقى ربين قال إسلام ما رأسي في ده إنسان التلهيمي إنسان اللي قام تشيسين حق نساني ده كسانتو الرجال هذا أجا قلبين قافنا من كفري كسب ده هذا من موجين تبراد أهم بيكو ربين بقى إسلام ما تسيده بسي بقى ربين إسلام ما كان سيف كني بقى توكجم ما سات ربين سيده بسي سينجنا baga rabbiin si gammachiise rabbii erga si haadha abu jabaadhu amma siin jedha akkasumatti geeffadha amma jabaadha jara keenya itti fufa. Fadha galatuma Ustaz Ahmad anis nan deema
mucaan tun tiiktookii biraa qabdi ture ustaaza kafaarfannaa fi wantoota garaagaraa irra dalagaa turte amma dura. Wallahi tiiktookii kanan barbaadu jetti nan guba malee wantoota garaagaraa waan rabbiin faallessuu fi waan hin taane tiiktookii kana lakki kanuma keessaa balleessinaan lakki hin barbaadu jetti. An tiiktookii kana hin fedhu jettee tiiktookii sana achitti darbitee kan haaraa amma banatti dhufte. So wanni guddaan du'aayidha. Rabbiin akka kaatimaa tolchu akka rabbi irra gadi dhaabu du'aay godhaa fi rabbiin si fida jedhee mee gammachiisi. Warroonni shakkina irra qabdan wallahi na shakkina waa takka obboleessa akhiraati. Wallahi na Nasi shakkun jiru siin kallattii. Gara shahaadaa jedhaa turee fi wallahi laaziim an addunyaa kana gubbaa wanni haga namni shahaadaa qabachuu na gammachiisu hin jiru. Rifeensumaan guddisa malee ustaadaa beeku ustaadaa wal. Rifeensumaan guddisa malee. Abshir waan argatu siin taphachuu jirra. Kanaaf an sekendii fi deeqaa tokko akka irra dabruun barbaadu nama tokko shahaadaa qabachuudhaaf barbaade jennaan. Wanni gara na nyaatu namoota gurguddaa akka addunyaatti waa dalaganis ta'e namoota akka biyyaatti akka gandaatti waa dalagan gaggaarii amantaa biraa wallahi wanneen jalqaba ilma namaatiin hawwu islaamummaadha. So islaamummaa tana waan ittiin daddarbanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf osoo nama ganda biraa osoo nama naannoo biraa ta'e anis hin amanu namoonni waan garaagaraas ni fakkaachuu danda'a. Mucayyoo akkasiitii miti durumarraanuu du'aa godhaa fi akka rabbiin gadi dhaabu waan biyyaa baateef milkooftee akka rabbiin biyya deebisu hundi keessan bakka jirtanitti du'aa godhaa fi dhaamsaa biraa ammoo Sumayyaan haala dandeetteen osoo waan tokko barsiiste Ustaaz Ahmad Faa barsiisaadha. Akkasiin barnoota amantaa